Okay, here we are. Dhimma Oromiyaa irratti yookaan nama biyya keenya keessatti ta'aa jiru irratti qabxee lamaan sadan arfan shanan tokko nama qabxii lama irratti naasoo dhufeera jedhaniitu akkatti barakatti. Sitti ni himi malee qabxii lamaan tokko yoo gaafa qabxiilee shan ja'a tokko haasa'amee deemu ani dursee itti maqaa yoo danda'e qabxii lamaan fixaa garuu qabxii sadii afur shan yoo ta'e dhimma godhatu. Walaa we need to be fast with starters. So if only it's on a small ride, I'm saying, hey, qabxii lamaan ani jedhee akka lamaan akka itti qabatanii gadi ba'an itti dubbadhu eessaa turre yookaan akka qabsoon uummata Oromoo eessa ture ni gahu isa tokkodha. Har'a eessa jirraan immoo isa lammaffaa kalas. Egaa wanti hundumtuu kana caalaa kanaan kana alatti tokko gochuun hin danda'amu. Qabxii lamaan isaa yoo barbaadde immoo eessaa kaanii si jira yoo ta'e immoo qabxii tokko jechuudha. Kana lamaan mata duree kana lamaan jalatti amma siyaasa daqiiqaa muraasa haasofna. Daqiiqaa muraasas beektaa muraasni meeqadhaa jettee hin gaafatan. Daqiiqaan kudhanis muraasadha. Daqiiqaa 60 wajjin yoo ilaalte jechuudha. Daqiiqaa 60 wajjin yoo ilaalte 30 walakkaadha. Sa'aatii lama wajjin yoo ilaalte immoo sa'aatii tokko muraasa yookaan walakkaa. Isuma jira kanaan muraasa gaafa fiinya yookiin dama 30 and gara murii keenyaatti yookaan gara yaada fokkee waan deebi'u. Obviously wanni keessa jiru baay'ee fokkisaadha. Akkamitti as keessa geenye as keessatti hafne yookaan as keessatti of arginu immoo kan biraadha. Kan sirrii qabxii lama sadii naannoo of keessaa qaba. Baay'ee fokkisaadha. Why? Maaliif? Why is this history? Kun dhugaadha. Maaliif kun dhugaa ta'e? Gaanuma akkamitti as keessatti of arginu? Jalqaba bara 1991 dura shaalee qaamaan of hin beeknu yookaan immoo umurii keenyaan isa sanaan dura waan ture practically keessan ture hin argine. Garuu seenaa waan baay'eetu barreeffamee jira. Baay'ee barreessameera inni afaan kunneen dubbannu. Waan rakkoo ta'e garuu waa'ee ishee rakkinaa boo'icha kana waan baay'ee qabna. Sobamni mirgaaf jennee bosona gallee bosona araaraan waamannee jiraannu awwaalanii ashaboo mataatti naqanii fardeen dheechisanii yookaan sangoota irra oofanii Abishee Garbaa yaada. Summiidhaan gootota uummata isaatiif walii ta'an maal kana wanti seenaa hedduutu jira which is really painful. Then it's supposed to be a lesson. Waan baay'ee nama dhukkubsu ta'e waan baay'ee irraa baratamuu seenaa irraa baratamuu danda'u seenaa akkasii kana hedduu qabna. Achi keessa sana seenaadhaan dhageenye
qaamaan yookaan keessa jiraannee hin arganidha. Achi booda wanti ta'es ta'ee warri wanti kun yookaan seenaan kun abidda miillaatti ta'e seenaan fokkisaan kun yookaan immoo gabrummaan kun humna ba'aa isaaniirraa ol warritti ta'e qabsoo jabanaa kan eegalanidha. Qabsoo jabanaa eegaa ta'e yookaan immoo modern struggle gaafa jennu hundumtuu qabsoodha. Reeboodhaan diina ajjeesuunis diinni waan jettu didanii meeshaa diinaatiin kufuunis qabsoodha. Qabsoon sun akka jennu bifa bibbicuudhaan yookaan walirraa bubbu'ee jiruun gola keessatti, mandara keessatti yookaan immoo ganda keessatti ta'uurraatii gara qabsoo ammayyaa ta'etti yookaan hooggansa qabuu fi caasaalee of jalatti qabu kun jalqabamee adda bilisummaa Oromoo dhiibne sana bira ga'uuf illee sadarkaa hedduun darbameera. Maccaaf Tuulamaa kaasuu dandeenya. Qabsoo bilisummaa qonnaan bulaa Baalee kaasuu dandeenya. Raayyaa kaasuu dandeenya. Wallagga, Arsii, Jimmaa, Roobaa, Oromiyaa qabsoo bifa daawwachaa turan. Abiyyi gaafa hundaafamee caasaa sana dureessee hooggansa godhatee qabsoonis gaaddisa tokko jalatti gaaddisa maqaa qabdu tokko jalatti akka walitti sassabamu ta'edha. Seenaa qabsaa'ota keenyaa inni tokko gadi ba'ee namni dubbatu dhibeera jechuun gaaffii guddaa waan namatti ta'u. Maal keessatti isaan darbanii bara 1991 ba'an ga'aatti barreeffamee lafa hin jiru. Qabsoo boonsaa aarsaa guddaan kaffalamee garummaa guddaan bara keessatti mul'atee wanni sun kan 1991 darbii wajjin wal qabatee namni qaamni siyaasaa yookaan qaamni hidhatee darbii wajjin lolaa ture kan seenaa sirriitti dubbatate paartilee lama yookaan immoo murna hidhannoo lamaati which is Hawaatii fi Hiddas yookaan immoo PLPF kan Eertiraa kan jechuudha. Lamaan seenaa isaanii seenaa qabsoo mootummaa darbii wajjin godhan hundumaa injifannoo hundumaa qabatanii fudhatan jiru waa'ee ati dubbatu kana namni si jiru isatti jira darbitee isatti dubbatanne abbaan danda'u hin dubbatata. Kanaan bira darbanidha. Kunis bor dubbatamuu danda'a. Qabsoon waraana bilisummaa Oromoo taasisee injifannoo bara 1991 ta'an sanarra geenye san booda waan ta'e yaadachuu seenaan barraa'ee jira waa'ee isaatti. Mootummaa cimsaaf ijaaramuuf ture. Ta'uu dideedha. Kun seenaa Abishee Deebbaa jennee sanaa wajjin completely wal fakkaataadha. Addummaan isaa inni sun dhimma isaa hinfatee ture biyya isaa keessa taa'eetu waadina lolaa ture. Warri kun immoo bosonaa achas dhufanii kanarraan kan hafe kottaa maaliif nagaa buustee shawaan gassaatu Oromiyaan uumameeraati maaf Oromiyaan gassaatuuni lamaan isaa tokko
ishee akkasittiin seenaan bara 1991 walumaa galatti hamma kaleessaatti qabsoon fincila diddaa gabrummaa qeerroo fi fincila xumura gabrummaa qeerroo sanaatti qabsoo bifa adda addaatiin goonee hunduma isaa keessatti hin ganamne yookaan hin gowwoomfamne jechuudha. Literally hin gowwoomfamne. So we fail to learn from this. Kanarraa barachuu dadhabna. Dhaabbileen siyaasaa gurmaa'anii falmatan kanarraa baruu dadhabuu isaaniitiin maaltu ta'e? You know what happened? Qabsoon ijaarsi dur caasaan adda bilisummaa Oromoo ijaaree ijoollee itti barsiisee walirraa fudhataniitu ijoolleen qabsoo kana eegalte. Qabsoo kana akka haaraatti lafaa kaasta biyya keessa teesse. She was amazing. Qabsochi garuu maal ta'e? It was quite different from the previous parts. Bifa qabsoo kana dura turan irraati adda ture qabsoon waa'een fincilaa kun. Maaliin ture? Maqaan isaa fincila diddaa gabrummaas haa ta'u, fincila xumura gabrummaas haa ta'u, but in nature defensive ture. Ofirraatii waan tokko qolachuu ture malee waan kan koo jedhu itti dhaqee fudhachuudhaaf hin turre wantichi. I don't know how it happened. Akkamitti akka wanti kun ta'e hin beeku garuu wanti nuyi jechaa turre maal inni maaster pilaanii 2004 sun gaafas ba'u maaster pilaanii kana morminaadha. Argitee addummaa isaa inni duraa biyya kootu kan koodhaa ture basic hundeessa inni 2004 sun 2016 inni ture sun laa kanan gootanidha. Isaan kana gooneeruun qeerroon immoo kanan gootanidha. It has two natures. Achitti naa qaba. So achumaan joonjee fi qabsochi akkamitti achumaanitu joonjee defensive ta'eef amma har'aatti yeroo sana yeroo muraasaaf ajandaa mootummaan gadi baasteetu defend gochuudhaaf ta'an yookaan immoo shuraatii ittis qolachuudhaaf gadi ta'an. Qabsoo keessa turre qabsoo biyya abbaa ofii ijaarrachuu yookaan immoo qabsoo bilisummaa keessa turreetu ajandaan kun gadi ba'ee waan hundumaa karaarraa maqsee jechuudha. Which was temporary yeroo wantichi yeroodhaaf waan dhufe ture ajandaan sun maaliifuu maaster pilaaniin hojiirra oolaa jedhee mootummaan fidee ati immoo hin oolu jettee hin kuffiste jechuudha maaster pilaaniin sun. Waan ammaa aangootti dhufe kanuma maaliifuu maaster pilaaniin achi booda mootummaan maaster pilaanii fide kanaafuu kanaa yaada gaafachuu jenne malee galmi keenya kanadha jennee lafan kaa'an. No one tokkoon isheellee waan kana lafan keenya gaafa qabsoon kun suruma isaa nama gaddisiisa. Qabsoon hooggansa dhabee ture. Achi boodatu aktivistoonni qabsoo kana hoogganuutti ka'an which is really positive. Eenyu yoo hoogganu qabsoon kun qabsoo biyya keessatti ijaaramee biyya keessaa ol ka'edha. Rooliin namoonni hin hoogganne jedhanii seenan garuu hundumtuu jechuudha. Whoever it is itti seenan garuu yaada caalu fidanii yookaan immoo structure gochuu dadhabuudhaan qabsoo kana jechuudha. They capitalized qabsoo master plan sana irratti capitalize godhan which is catalyst itti dabalan jechuudha. Immoo akka ariifatu godhan malee qabsoo sana design goone qabsisaa kana galmisaa kana yookaan hin jenne jechuun hin jenne garuu sammuu isaanii keessatti wanti jiruu fi karaa dogoggora ta'e maaliif qabsoon sun bu'uurri isaa maalidha? Bu'uurri isaa biyya abbaa ofii, biyya abbaa kootii yookaan biyya Oromiyaa jedhamtu laba taate ijaarrachuudha. Bilisa taate ijaarrachuudha. Kan filannoo lama jira. Bilisa taanee federaalizimii yookaan federeeshinii
biyyattii keessatti Oromiyaa qabanneetu uummata kan biraa wajjin biyya ijaarrannaa kan ture tokko. Inni ta'u taanaan immoo mirga hiree ofii murteessachuu dhugaa gooneetu mirga keenya hiree keenya murteessannaa ture. Qabsoon maaster pilaanii wajjin as ba'e garuu yeroo muraasaaf yookaan temporary agendaadha kanaaftu deebii kennuuf ture malee galiisaa waa'ee biyya abbaa ofii ijaarrachuu yookaan waa'ee obbolummaa fi bilisummaa wajjin waliin argatu. Kana garuu warri hin hoogganna jedhan itti fayyadamuu hin danda'u ture. Maaliifuu hooggansi qabsoon biyya keessaa humnaan hojjechaa jira. Inni kaan immoo sammuudhaan kana diizaayin godheetu karaa saaqeetu galmaan ga'uu danda'a irra ture. Hooyin baay'atee maaster pilaaniin hin ta'u yaaniin biyya isheetti galtii irratti deebi'e dubbiin which is elementary. That's how we ended up under OPDO. Yaada guddaa kuffisneetu kadhattuu hattuu hodduu jalatti kufneetu. Maaltu irra ta'e? Akka yaadatti I remember nama wajjin haasa'an ture waan kana. Maalidha mee bara 2017 jechuu jalqabarra mee wanti kun okay maaster pilaanis jennee innis akka dhaabbachuu ta'eera daangaan Oromiyaa beekamuun Somaaliin akkas gootaa itti zanwaat maadha galmii kanaa jennaan amma Wayyaanee aangorraa kuffisuudha malee galmi jedhamee tokko jiru lafa taa'ee wanti diizaayin ta'e hin jiru. Jalqabatti namni gaafate namni haasofse kun jarmaa nama gurguddaadha maan namoonni duraan naachoochi ይህን ማይስቱም የሆነ ግብማ አለ ዛት galma ummati hin beekne galma qabsoon warri kallattii namaa tajaajila hin beekne kun hin jiran jetta okay gaafa 12 meerra ga'eessa manni itti almost maa jiru jira maalli garatti qabu dheeraa keessa nettaan egaa tun dubbachuu tun when we know it there was nothing. Akkas ta'edha. Kottaa nu ciisisaa jenne. This will be fun for the next century, you know. Come on. Nu ciisisaa jenne gaa. We repeated Karabra adda bilisummaa Oromoo hamma nagawan jenne we just play it in. Adda bilisummaa Oromoo garraamummaa Oromooti itti qabate it's okay for me it's fine and sadarkaa sanatti nan dogoggoraa namni everything wanti sun ta'uu danda'a. Biyyi dargiin kufeera amma hundumtuu warri bosonaa dhufanidha jiranii hundumtuu bilisummaa uummata isaatii walabummaa uummata isaa fedha uummati dimookiraasii akka fedhu hundumtuu beekama Amaaraatti Walaayittaa Somaaleen Sidaamaan hundumtuu uummata isaa akka nagaaf jaalala fedhu beekamaadha. Walamantaan bosonaa dhuftee loltu akkuma ta'e waan ta'e amma kana kufaa dhufee walamantee homaa miti. Then waan tortortuu kana biyya keessaa kanaan garuu kottu yoon as geenyeera waan isheen waggaa 27 chaabaate hundumaatu beekti. What the fuck? Kottaa waliin taanee uummati keenya dhiyeessinaa jedhama tuma ta'ee minimum. Okay, qabumaa mootummaa sun qoricha irratti godhamee ayyallaatti dabbatamu ture. Ittuma ammoo haa ta'u kanuma keenyadha Oromoon kanuma keenyadha fuulli haaraan dhufee diiniin lammaa diiniin qosoon dhufee ittuma ta'eeyyuu kottaa gaa okay biyya alaa surriiftan kottaa
biyyatti deebineetu waliin taanee uummata keenya keessumaa jedhama ture. Waa qabsoon kun qabsoo fidoon dhibbantaa kun ani isaaniif hin malu bara. Dhibbantaa kudhan hin malu. Maal abbaa ishee godhu diddeessite yeroo sana. Akkamittiin nu ceesaa jedhama warri kun. Bakka mo'annee uummati mo'atee jira. Nan kottaa ceesna jedhama mootummaa yoo xinnaate mootummaan Oromiyaa diigamee mootummaa haaraan ijaaramu tokko ture. Yoo xinnaate ni nama. OPDO'n akka haaraatti koalishinii obboleen cufa wajjin asiin hedduu jalaan haaraa hojjechuu mannaa Kamaal Galchoo achiin gowwoomsuu mannaati. Warra kaan hoteela gaditee baqaas ta'aatiin mata keessanii wajjin haasa'aa maal kun taane paartiin OPDO yaadageen kufaa jira. Isaan kottaa TPN Opposition jedhamtu akka ijaaramuu yaadu dhufu akkuma jarri Kamaal Galchoo manatti butanii turan sana aangoo hiruutu irra ture. Kalaas Oromiyaan dirree siyaasaa addaa ta'u ture. Isaan eechuma uummata Oromoo yookaan Oromiyaa sana qabanneetu paarlaamaa keessatti ture. Already Abiy Haydar Lammaa Oromoo Prime Minister ta'eera. Aangoon Oromiyaa garuu dhaabbilee siyaasaa Oromoof akka fedhii uummataatti akka fedhii istiraakcharii sanaatti hiramu ture. Kan Oromiyaa was completely absolutely peaceful. Nagaa ta'e achi booda aangoo isa kaaniif deemaa ture. Wayifeel jira. Achitti kufne. Achitti dogoggora guddaan kan isaan si fufeega. Erga wanni sun ta'ee booddee lafatti qabdu mootummaa keessa hin jirtu. Kana booddee mootummaan aangoo mijeessateera tasgabbaa'eera. Kana booddee hin sodaata baatee aangoo kana inni gadhiisuuf hin yaadani. Maaliif piraayivestii waa'ee personaalitii isaanii yaadanii waa'ee uummata isaanii yaadanii gara Afrikaan isaaf ta'u. Socho'an hin deeman. Achi booda wantoonni biyya sodaatiin ilaalu ulee sodaatu sirra taa'u. Ulee sodaatu sirra kutu. Yemoonni battar yaabisan isatu nurra jiraama. So kun kana kan qabsoo waa'ee fincilaa sana ilaalchise yeroo sirriittiin yookaan immoo seenachaan Itoophiyaa diigni akka Itoophiyaa gaarraa gaafa jedhamu suni waan kolfaalannis yookaan anatu yaaduu amma akka sanatti yaaduu hin dandeenye ta'a malee yaada dadhabaadha. Yaada dadhabaaf fokkisaadha. The past dating you are diigdee akkam Itoophiyaa gaarraa eenyu maala Itoophiyaa biyya namaadha. Biyya Amaaraan keessa jiru, biyya Tigreen keessa jiru, biyya Walaayittaa, Sidaamaa, Somaaliin keessa jirudha. Ateenya biyyi ijaaraan. Why is that your business after all? Why Itoophiyaa ijaaruus?
Maaliif Oromiyaa ciisu ijaareen look teechumni baay'inni lafaa fi baay'inni uummata Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kun as long as she exists hamma biyyattiin kun jirtutti lafti keenya bal'aa ta'uunsaa lafti keenya baay'ee danuu ta'uusaa gamni you know Itoophiyaan hin jiraattu yoo ta'e Oromiyaan hin jiraatu. Oromiyaan hin jirtu Itoophiyaa maaliif soo talammina ነው Itoophiyaan እንስፋለች ይባላል እኮ ያ ፍርሽንዲና ተራ ትርክ ati gaafa cimaa taatu maaliif Itoophiyaan si malee taatu akkasuma kanaaf ati Itoophiyaa keessa jiraachuun kadhatamteeti siyaasa lafa siyaasaa opiniyoon udaan isheetti haldee adeessite kana qulqulleessinee Oromiyaa qulqulluu ta'e daangaan ishee kan beekamu qabeenyi tokko lama sadii jedhamee lakkaa'ameetu beekaan ishee manni barumsaa ishee dhaabbileen dinagdee ishee karaan bal'inni karaa dheerinni karaa ishee hundee bunaa meeqa akka isheen qabdu hundee boqqolloo meeqa akka isheen qabdu hundee maangoo burtukaanii meeqa akka qabdu lakkaa'amee erga dhumee booddeetu ani Oromiyaan kanan qaba jettee jirti. Ani kanadha what do you have for me jettaan. How the fuck akkamitti gadi buutee Itoophiyaa diiganii ijaaraa jirti. Maal si galchi waan ajaa'iba kana. Itoophiyaa ajaa'iba abbaan barbaada Sillaaseen milkis hagee deemee Mangistuu Hayilamaariyaam hagee deemee hageesse kana maal irraa maal sitti akeecheeti. Kanaan homtuu natti hafu lahaan wanta natti hafe Oromiyaa bareedduu qabadhee dhufee tan farda. You know? Biyya koo ijaarradhee tan dhufee kanan qaba isin biratti immoo kanan naa hafaan jedhaan tuuti waa'ee Itoophiyaa fi lafa ciniinti tuuti daa'imtee Itoophiyaa diiguudhaaf yookaan Itoophiyaa si baqattu sanaaf daa'imtuu eessatti akka dhumne ilaalama. Maaltu ta'e ergasii bara Abiy erga nuti ceesisaa jenneeti maaltu ta'e haadha meeqa tajjeesan ilmoo meeqa biyyatiin basaase mootummaa nyaata barataa meeqatu deemee fooqee irraa dabbatee ajjeesa meeqatu yuunivarsiitii irraa si'aaree nama meeqa mi'aarra kan mana hidhaa jiru baay'ee Naqqamtee Jimmaa Asallaa Shaashmannee Harar Dirreedawaa Adaamaan Shooftu Amboo eessannoo ati Salaaleen eessatti malkeenya kan manni meeqa abbaa firii wal biratti hojjetamaa haadha firii wal biratti gurguramaa jirtu Yang gede nih, berada di sini beralian. Forget this, okay. Dokter Marara, apa ya? Berada di Oromia itu kamu jenjeraati ya. Oromiyanis Oromo Birahari Kongres OBKO. Nah, sagantaa kana keessa immoo walumaa galatti manni re'ee ofii murteeffachuu waan jedhu jira garuu Itoophiyaa keessa hundi jedhu mata duree adda durummaadhaan ta'a. Then you tried your best. Gaariidhaan ho'ibuutu takka hidhamaa takka paartiin keessa naatamaa. Then here we comes. Karaan namatti irra deeman maajin umuriin keessan dhumaa jiran
maal taa'ee waan tokko hojjetanii waama seenaa maal jedhamee dubbatama immoo waa'een keessa. What are we going to talk about? Mee waa'ee keessa maal dubbanna bara? Ishees maal jenname? Bara darbee akkas ture Meesooniin ijaaranii miseensa turanii achi booda immoo Oobkoo ijaaranii achi booda hidhamanii bara akkasii kan Oobkoo miseensoliin isaanii waliin jiran jalaa hatanii waajjiratti cufatanii muftaa qulfii kennuufi didanii achi booda immoo akkuma akkasaatti Oobkoo wajjiniin makamanii ofidanii wajjin walitti makanii Oobkoo ijaaranii hidhamanii waggaa 3 hidhamanii hiikaman. Dan gaaddisa jedhanii hooggansa jedhanii gamtaa jedhanii kana ijaaranii madirakii jedhanii Vidahaayee moo maal kan jedhamu ture kan hundumaa keessatti hirmaatanii har'a lubbuun isaanii. Is this the history you want to talk about? Maaluma ta'a yoo dhiistan waa'ee Itoophiyaa kana. Akka isiniin jedhe Itoophiyaa kana erga Oromiyaa bareedduu qabatanii booddee isin kadhatanii kottaa isin malee Itoophiyaan hin jirtu. Sa'aatii isin uummataa ol qabatanii teessuma Oromiyaa 247 270 wayii kana qabatanii paarlaamaa dhuftanitti the remaining 70 or 80 votes or seats teessuma paarlaamaa 100 hin guunne hafe sana warreen kan kadhatanii isinii kennu. Kadhatanii maaliif isintu mootummaa ta'aa jira kaa? Yoo dhufee 20 qabu isinii kenne Sidaamaan aangoo tokko guddaa tokko kennituuf biyya isaa bilisaan aangoo kanaan dura hin arganne argateetus biyya isaa bulchata. Somaaliin akkas eenyu akkas isin kadhataniitu kottaa sagalee keenya isinii laannaa mootummaa ta'aatii nuuf iddeenii kennaa isin jedhu sagalee harkaa fudhatteetu mootummaa kee keessatti yaadattaan miti maadhaa waa'een Itoophiyaa kun teessuma 547 kana namni isaan waa'een federaalaa miti it's all about that. It's all about the 547 seats. Harka 40 wayii kana Oromoo. The only region very close to establish government alone is Oromo. Okay. So what I want. Naannaan kamiyyuu qobaasa mootummaa federaalaa ijaaruu hin danda'u. Oromiyaan garuu xiqqoo ishee taphatanoota afaan we are close. Sanammoo kadhatamtee sii kennama. Maal ta'an mirliffatu. Wanti hojjetamee hundumtuu intinaa sanarra jiraan. Achirra jiranti maal ta'a yoo gatteessa? Maal ta'a hamma akkan keessan ariifattanii waraqaa mootummaa sanarraati filannoo Oromoo maal boordii filannoo sanarraa hojjetan san gamtaa kanaaf yoo baastan Daawud bakka barbaadetti dorgomu. Baqqalaa Garbaa bakka barbaadetti Jawaar bakka barbaadetti Jaansi kunis jeneraal Kamaal Galchuun bakka fe'itti dorgomu. Isin nama 5 nama 6 caaltanii bara. Dhaabbata filannoo 6 qofaatti dorgomtuun isin. San miseensi keessan adda addaa immoo bakka adda addaatti dorgomu. Jirri sun hundumtuu sagalee jedhanii isin bakka tokkotti. What stupid are you? Achi booda ta'u. Oduusa paartileen kun bakka tokko keessanii jettanii rasaasni kam gadhiisin hin qabu. Rasaasni kam uummata Oromoo haamilee hin qabu. Tokkollee waan du'uuf beekatu. Har'a garuu isin asii wal dhaabbatu mallattoo du'aa jiru. Du'a gatii hin qabne, du'a galata hin qabne du'aa jiru.
Mogolee nama buusu. Mogolee nama buusu. Mukti du'aa jira. Maali? Abbo.